መቼም ብልጽግና ስለ ሀገራዊ ችግሮቻችን አላይም፣ አልሰማም፣ አልናገርም ካለ ውሎ ማደሩ ጠፍቶኝ አይደለም። ብልጽግና የሚታየው ጦርነት፣ የሚሰማው የቄስ ሞገሴዎችን ከንቱ ውዳሴ፣ ከተናገረም ወይ ደረቅ ፕሮፓጋንዳ ወይም ነጭ ውሸት ነው። እዚህ ፊት ለፊታችን ሆነው እየተሳደቡ እንኳን ካልታሰሩ ሰው በንግግሩ ብቻ አይታሰርም ማለት ነው። Oduun isiniif dhiyeessaa. Oduun keenya guyyaa irraas walgahii paarlaamaa Itoophiyaa guyyaa irraa irratti gaaffilee muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif dhiyaatanii fi deebii isaan deebisan irratti kan xiyyeeffatudha. Jalqaba irratti mata dureewwan oduu isinitti himuudhaan itti aansuudhaanis bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin guyyaa irraa walgahii paarlaamaa irratti obbo Dassaaleny Caannee bifa arrabsoo fakkaatu muummee ministeeraaf gaaffii dhiyeessanii Gaaffii Dr. Dassaaleny Caannee dhiyeessanii fi deebii muummichi deebisan kallattumaan afaan isaanii irraa kanan isin dhaggeeffachiisu ta'a. Gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenyatti aanuun walgahii paarlaamaa har'a gaggeeffame irratti ministeerri muummee Abiyyi ibsa laataniin dhiheenyatti bulchiinsa yeroo Tigraay haaraa hanga filannoo dhufuutti turu akka hundeeffamuu fi bulchiinsa kana keessatti jijjiirama hooggansaa jiraachuu akka malus dubbatanii mata duree oduu keenya kan xumuraatiin ammoo ministeerri muummee Abiyyi Ahmed har'a bitootessa 20 bara 2025 mana maree bakka bu'oota uummataatti gaaffii dhiyaateef wayita deebii laatan Itoophiyaan galaana diimaaf jettee Eertiraa weeraruuf fedhii akka hin qabne dubbatanii akkam jirtu daawwattoota chaanaalii Burqaa Oduu. Chaanaalii kanaa chaanaalii Burqaa Oduu irratti oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaa fi alaa guyyaa guyyaadhaan kan argattan ta'a. Warri haaraa taatan chaanaalii keenya sabskiraayib godhaa, akkasumallee viidiyoo keenya immoo laayik godhaa. Itti aansuudhaan bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Guyyaa irraa walgahii paarlaamaa irratti obbo Dassaaleny Caannee bifa arrabsoo fakkaatu muummee ministeeraaf gaaffii dhiyeessanii obbo Dassaaleny Caannee biltsiginnaan rakkina biyya kanaa hin dhaga'u hin argu erga jedhee bubbuleera. Biltsiginnaatti kan mul'atu waraanaadha jechuudhaan biltsiginnaan yoo dubbates piroopagaandaa gogaa yookiin immoo sobaadii dubbata jechuudhaan mootummaa Dr. Abiy Ahmediin qeeqanii dabalataanis obbo Dassaaleny Caannee gaaffii Abiyyiif dhiyeesseen Adwaayin mootummaa abbaa irree misoomaa ture. Biltsiginnaan garuu mootummaa waraanaa ta'e jedhanii biltsiginnaan rakkina hunda mariin furuu caala rakkina hunda waraanaan furuu yaala jechuudhaan waraanni waggoota 6 darbaniif naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffames namaa fi qabeenya hedduu balleesseera jedhanii Dr. Abiyyis gaaffii Dassaaleny Caanneef yeroo deebisan mootummaa keenya isa waraana labsu sadarkaa kanatti yeroo qeeqxan warra uummanni akka bahee hin galle akka hin baranne warra godhee akkamittiin agarre jechuudhaan deebisee Dr. Dassaaleny Caanneef gaaffii dhiyeesse. Dabalataanis Dr. Abiy Ahmed waa'ee warra magaala walakkaatti boombii dhoosoo maaf callistanii jechuudhaan kallattiidhaan maqaa isaanii waamu baatus waa'ee humnoota faannoo dubbate. Dhumarrattis Dr. Abiy Ahmed nuti fuuldura keenya teessanii utuu nu arrabsaa jirtanillee isin hin hiine jechuudhaan akka bara kanaa bilisummaa yaadaa kabajamee hin beeku jedhe. Oduu keenya kan itti aanuun walgahii paarlaamaa har'a gaggeeffame irratti ministeera muummee Abiyyi ibsa laataniin dhiheenyatti bulchiinsi yeroo Tigraay haaraan hanga filannoo dhufuutti turu akka hundeeffamuu fi bulchiinsa kana keessatti jijjiiramni hooggansaa jiraachuu akka danda'us dubbatanii manni maree bakka bu'oota uummataa har'a bitootessa 20 bara 2025 bakka ministeerri muummee Abiyyi Ahmed argamanitti yaa'ii isaa idilee gaggeessee jira. Yaa'ii kanarratti muummeen ministeeraa Abiyyi gaaffii miseensota mana marichaa irraa ka'eef deebii fi ibsa kennaniiru. Ministeerri muummee gaaffii dhimma haala yeroo ammaa Tigraay irratti gaafataman yoo deebisan mootummaan federaalaa waraana injifate dhiisee waliigaltee Piriitooriyaa kan mallatteesse guyyoota 1 fi 2 hafan keessatti lubbuu namoota muraasaa baraaruuf akka ta'e kan eeran muummeen ministeera Abiyyi ergasii uummanni Tigraay tajaajiloota bu'uuraa yeroo waraanaatti argachaa turre akka argatuuf gama bulchiinsa yerootiin karaa dheeraa deemamuu kaasanii waa'ee adeemsa hidhannoo hiikkachiisuu fi deebisanii dhaabuu walqabatee akkaataa barbaadameen raawwachuuf rakkoo hedduun akka jiru eeruun gama kanaan baay'ee miidhamaa kan jiran uummata Tigraay ta'us ibsanii humni biyya kana misoomsuu danda'u maqaa waraanaatiin hidhatee jira. Kunis baajata uummataaf ramada'u misoomaaf ooluu kan qabu isaaniif kennamaa jedhan. Itti dabaluunis Dr. Abiy Ahmed qabeenyi kun osoo misoomaaf oola ta'ee faayidaa hedduu argamsiisuu danda'a. Kanaaf DDR nageenyaa qofa osoo hin taane diinagdee uummata Tigraay miidhuu waan danda'uuf karaa guutuu ta'een hojiirra ooluu qabaatas jedhanii. Gama biraatiin naannoo Tigraayitti bulchiinsi yeroo haaraan akka hundeeffamu akeekaniiru. Bulchiinsi yeroo haaraan hundeeffamu kun hanga filannoo itti aanutti hojjechuu uummata filannoof qopheessuu fi adeemsa uummata humneessuu mirkaneessuutu irraa eeggamas jedhanii.
Oduu keenyattaanuun ministeera muummee Abiyyi Ahmad har'aa bitootessa 20 bara 2025 mana maree bakka bu'oota uummataatti gaaffii dhiyaateef wayita deebii laatan Itoophiyaan galaana diimaaf jettee Eertiraa weeraruuf fedhii akka hin qabne dubbatanii muummee ministeera Abiyyi Ahmad dhimma ulaa galaanaa argachuu ilaalchisee ibsa laataniin tibbana Eertiraa waliin walitti bu'insi ni uumama yeroo jedhamu dhagahama kabajamoo mana mareef uummata Itoophiyaa fi Eertiraa mirkaneessuu kan hin barbaadu Itoophiyaan galaana diimaaf jettee Eertiraa weeraruuf fedhii hin qabdu jedhan. Itti dabaluunis fedhiin Itoophiyaan qabdu marii taasisuu fi bu'uura kennanii fudhachuun rakkoo kanaaf furmaata haa keenyu kan jedhu ta'uu ibsanii har'a cal jennee yoo bira dabarre boru balaa fida waan ta'eef haa mari'annu jenne malee wal haa waraannu matumaayyuu hin jennes jedhanii akka kanaan duraa dhimma ulaa galaanaa kaasuun akka safuutti ilaalamuun hafeera kan jedhan muummeen ministeera Abiyyi itti dabaluunis waa'ee laga Abbayyaas ta'ee waa'ee galaana diimaa haasa'uun ni danda'ama akka qabeenya walootti fayyadamuun ni danda'amas jedhanii egaa daawwattoota keenya oduu gabaabaan sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraan haga walitti deebinutti nagaan naa tura.